Jarma hawaasa baatee irra deddeebiin haleellaa Affaariin uummata keenya irratti banamu humnaa fi jabina uummata keenyaa ta'uun akka ofirraa qolatan uummata keenya daangaatiif irra deddeebiin deeggarsa godhee jira. Amanamummaan garee jarma hawaasa baatee jiraattota Awurooppaa haga Ameerikaa biratti fudhatama guddaa waan argateef gareelee walloo kee jiran dursuun qarshiin miiliyoonaan lakkaa'amu itti laatamee jira. Jarma hawaasa baates amaanaa itti kenname akka jiruun hawaasa kennee ragaalee isaaniif erguun ni yaadatama. Jarma hawaasa baatee hojii ummataaf hojjate na argaaf hin hojjetum imimmaan ayyoo fi abboorraa haqeen gammadam. Miseensonnii fi hoggantoonni garee jarma hawaasa baatee irra hedduun isaanii Saa'udii fi Jibuutiidhaan tajaajiltoonni konkolaataa Riyaadii fi Jiddaa Jizaan Madiinaarraa qarshii tokko malee maallaqa ummata isaaniitiif of kennanii bilaasha walitti qabaa turaniim. Jarma hawaasa baatee galata hoggantoota tajaajiltoota miseensota isaa yoomiyyuu hin dagatum.